kan daawwachaa jirtan chaanala keessan Husee Vaayine hordoftootaa fi daawwattoota keenya bakkuma jirtanitti egaa nagaa fi salaamanni rabbii isin irratti haa ga'u isiniin jechaa jalqabarratti assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Amata turtii waggaa tokkoo fi wahiiti kan addaan fagaanne jechuudha. Dhiifama nuuf gochaa isiniin jechaa warri keessaan baddanii maalii abdii murtanii haftanii nuun jechaa jirtanii saaluma jireenyaatiin nu dhabamsiise hin dhabamne egaa kun ammas deebinee jirra jechuudha. Waadaa keenya guutuudhaan jalqabarratti arragaa sagantaa takka eegalu yaana sagantaa keessummaati. Sagantaan keessummaatuun dargaggootaa fi manguddoo akkasumas ijoolleewwan warreettan abdii baruu kan guddinarra jiranis ni hammatti jechuudha. Jalqabarratti gaa keessummaa keenya jalqabaa ta'uudhaan sagantaa keenya kan nu banu dargaggoo keenya jalqabarratti maqaa isaa argaafannaa maqaa isaa nu ibsuudhaan karaa sagantaa teenyaa dabarra. Tole assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan kiyyaas Asladdiin Sheek Umar. Dhaloonni kan koottitis aanaa Mayyuu Mulluqqee magaalaa Huseeti. Tole hojiin kiyyaas barataa kutaa 12ffaa naachuraal saayinsiidha kan hin baradhu. Dabalatee akkasumattis hojii aartii gosoota diraamaatis niin dalaga. Akkasumatti kanuma fakkaata karaa barnootaatiin. Meegaa lammaffaa irratti namni hundinuu seenaa ijoollummaa dhabin jiru abbaan fedhe jechuu ilmoo tujjaaraa ta'e ilmoo miskiinaa ta'e ilmoo beekaatii ilmoo wallaalaa taatus namni seenaa jireenyaa dhabeen jiru jechuudha. Jalqaba waa'ee seenaa jireenya keetii mudannoolee garaagaraatii gaa nama mudata gizee dura lafa ol guddatan kana gaggabaabsii nu tuqe. Tole gaasilallees namni takka dhalannaan seenaa waan dhabu xiqqaattus guddattus kan seenaan isaa beekamtus kan hin beekamnes hunduu seenaa qaba namni dhaluma namaa ta'etu kan seenaa hin qabne hin jiru. Maal seete gaafaan ijoollee dhagaanis nama ni cabsa namnis na cabsa tokko kanuma seenaan kiyya inni biraa garuu seenaa ajaa'ibaa takka keessattuu ijoollummaa kiyyarraa mudannoo na keessaan banne takkaa jira. Obboleessa kiyya tokkoo fi anaatutu wajjirra halkan osoo rafu jirru daawwitii takkaa jira mana keessa akkanatti jechuudha. Daawwitii fi ilaalan santu jira mana keessa. Ibidda uummanni keenya mana gumbistaa ijaaratanii jiran akka ammaa kanatti naannoon keenya kun babal'atee qorqorroo maal kana hin qabani mana qaban mana citaadhaa qaban kana keessatti daawwitii takka fannifatanii jiranii jechuudha. Daawwitiin kuni yeroonii fi ibiddi moggaa kanaan taa'u ibidda keessa mul'ata. Amma lafaa ka'ee halkanii an fincaaniidhaaf gabboof yeroon ka'u ibiddaan arka. Hayi ibidda maaltu mana duuba nuu kaayee jeetiin ibidda gara dhaabaa kanatti ilaalu jira. Lakkaa daawwitii keessa malee ibiddi sanumaa mul'atu jira. Asiin gabbahee ilaale hin jiru ibiddi ala. Asiin obboleessa kiyya tokko fikkaasee ammaas aboo gabbahu ibiddan arku. Ol seenu ibiddaatu ala mul'ata maali dubbiin akkanaa kun jee fikkaasee haa. Amma yeroo isa fikkaasu innis ni ilaale akkuma kiyyaa san ta'e. Ajaa'ibaa gabbahee ilaale. Mee suuda kamiin arku jirta boo jeeti gaamma ala bahee na gaafata. Suuda kanaa hin dhadhoo. Oo ibiddiin jiru kaabbalee sogaa dubbii balleessite ja. Ergasii karaa ummaatii kaasu kana kaa dubbiin jabaate gaa'ee jinni ta'e ibidda safareen gubbaa kaa jenneeti kaamma ummaa kaasni ummaa ugaa kaasnu daawwitiin akka jifan isaa taatanii beektii miti. Hayi bor daawwitii keessatti agartanii uumii nuun jette. Akkasitti mudannoo akkasii keessan faatu qabeelaa ammaan akka isaan banneessinsanii akkamta akkaan shawwadamee jeetiin waan akkasisanii gara mudannootiin kan jiru. Gaafiin itti aantu jalqaba irratti gaafii takkaffaa keessatti atoo mata duree isii xixiqqoo jettaa waa'ee aartii jettee aartii irratti gaa isin hojjechaa turtanii gaa tokko lama ati tokko lamaa fi sadiitti kan lakkaa'amu diraamaa daleedanii jirtan. Daawwattoonni keenya keessaayis warri harka hin dhabamu. Kanaaf diraamaan kun YouTube irratti illee dilas wanta ta'ee akkasitti daawwatamuu baatu magaalotaa fi gandeen keessatti silkii namootaa keessatti hedduu daawwatamee jira. Keessattuu magaalaa Husee tana keessatti diraamaa kanarraa maaltu if duuba isin deebisee adda murtanii jirtanii ijoollee wajjin daleedan san taatus diraamaa kana akka adda murtanittu jechuun waa'ee aartii kan adda murtanii jirtan duraan jalqabbii irratti hawwii guddaa ture namni hawaasni keessaa hawaasni gandi keessa jiraattu kun baay'ee gammada gizee eegaltu kanarratti addaan muriinsi keessaa dhufee sirriidha. Jireenyuma kiyyarraatu kaashaa waa'ee diraamaadha kana uumamaan hin qabu. Waa'ee diraamaadha. Diraamaa ergaan guddate kana haala teknooloojiitii wajjin wal qabateeti diraamarra kan hawwiin keessuun naaf dhugoome. Diraamaa ammaas xiqqishoo waan jidduu nu dhaabee jira malee dhaabuuf illee karoora hin qabu ganaa jechuudha. Keessattuu amma bara 2014 kana keessa
intiraansii fudhachuudhaaf hin qophaa'uuf xiqqishoorraaf duba deebi'e. Inni biraa immoo mufii nu jidduu jirtu. Maaliif ogummaa garaagaraa qaba. Dandeettii achirratti nam tokko fakkeenyaaf diraamaa takka dalaguudhaaf namu dandeettii iddoo san qabu irratti kaa'ama. Dandeettii san walii hubachuu dhabuu keenyaa xiqqishoo gigimu nu godhe. Garuu diraamaaleen kiyya hedduudha. Diraamaaleen keessattuu asitti lallaalamu jiru kanaatitu muraasa malee diraamaan kiyya baay'eedha. Yuutuubni keenya illeen madaaluu TV yoo jedhan tokko jalatti hin argatta. Sababni isaa maali yoo jette hedduu jettaa tokko akkamitti yuutuuba kan kee jala jiraatee gaafiin jedhamu duubaanis ka'uu danda'a ibsalleen sii godha. Maaliif seete rakkoo gurguddaa tokkotu jira. Rakkoon haalli naannoo keenya jiru wajjin wal qabatee uummanni keenya uummata baratee miti nu barsiisan malee. Haala teknooloojii wajjin wal qabatee kaameraas nuuf hin dhiyaanne, maayikiinis nuuf hin dhiyaanne, akkasumas kompiitariinis nuuf hin dhiyaanne wantoota diraamaan ittiin dalagamu kana qophii waan hin qabneef hanga kun nuuf bilchaatu jeeti kan akka hootitti raasuuta deeme. Diraamaan ammoo haalli itti tokko oofteen jira taa'e rakkoo jalqaba yuutuuban qabu. Yuutuuba diraamaa waa'ee mana hakimaa tokkos kameraatiin hin gallakkise. Keessattuu hawaa'ee haala naannoo saniif jirurratti ergaa bareedaa kan dabarsu waa'ee paartii takka irratti kan hin dalage takka miidhagaa itti kan jirtu hin gallakkise. Diraamaa yuutuuba garagaratti gallakkisetiin faffaca'e xiqqisoo akka itti beekamtii garaan nubatin jechuudha. Diraamaa dalaguu kiyya na beekan garuu yuutuuba kiyya maqaa itti yoo jila seenan tokko argatan. Ergaa yuutuuba kana banee abbaa tokkoon gallakkise sambooda mijjeeffadheetiin hojjechuu qabaa jeetiin haaluma lafatti barreessee qophiirra jira. Mallee ganaa hin dhiisne. Namootaan ogummaa diraamaa qabanillee qaqqaarimee akkasittis bakka takka waliif fidee kaan mufanni adda facaaneemi haaree ammaas ijaarree jechuudha. Hojii gara fuulduraatti itti fuudhaaf qophiidha. Gaafuma tanarrattiin deebisii sanarra gaafii qaba jechuudha. Gaafii lamadaa waamama kanarratti wal qabatu yuutuuba biraa irratti hin gallakkisee jetti. Yuutuuba biraa irratti gallakkisuudhaaf gaa yuutuuba namoota wajjin hojjechaa turte gareedhaami. Yuutuuba garee qabdan dhuguma akkuma inni jedhe diraamaan mallattoon loogoon kachira jiru mallattoo loogoo yuutuubaroota garaagaraati jechuudha. As keessatti wanni namaan galle akka gareetti ijaaramuudha moo ijaaramtanii oofaa jirtan moo akkuma dhuunfaatti duraan waan kana yuutuuba mata banattanii yuutuubaan oofu jirtan moo maal seete jalqaba yeroo diraamaan kun dalagamu ani ijoollummaa kiyyarraa hin hawwii qabaan siin jedhe jalqaba jechuudha. Hawwii qabaachuun kiyyu sun garuu naaf dhugoome. Sababni isaa namoota ogummaa diraamaa qabaniitu bakka biraa hojjechaa turan jechuudha. Kan wal beenuun gosa ispoortiidhaatiin kan halaala wal beenu naannoo kiyya kana dhufuu danda'e. Sababa inni sun dhufuu danda'een ogummaa diraamaa waan qabuuf ani dandeettii diraamaa hawwii waan hin qabuuf walitti hidhamne jalqaba. Erga muuxannaa isaan irraa fudhanne nuti ijoollee naannoo tiyyaa tana wajjin diraamaan hojjetamuu qabaa jeetiin gurmooyne jalqaba. Erga gurmooyne booda walii galuu hin dandeenye. Nam tokko erga karaa aartiitti seene ogummaa isaa yoo qabaate fedhiin ogummaa isaa yoo hin guunneef waan sana irraa hafuu caalaaf. Sababni isaa gurmooyne erga gurmooyne booda xiqqishoo namuu anaatu danda'a takkaa jira. Yoo dhugaa san dubbanne atis waan takka dandeettii qabu takka anis yoo dandeettiin kiyyaa fi kan kee wal fakkaataa ta'e waliin galu lamaan keenya. Maaliif atis waan takka qabdi anis waan takka yoo hin qabe malee wal ginnee waan sana hojjechuu hin dandeenye. Isuma kanatti haalli jitti nama ammas nu jidduu seenee akkasii qilleensi nu dhee gargar nu facaase. Isaan illee gara isaaniiti hawwii akkasitti fufnaa san qabaachuu danda'an. Ani immoo hawwii saniin niin qaba garuu namoonni dandeettii keessa qaban san naannoo kiyya keessa naaf mul'achuu hin dandeenye. Tokkicha san garuu ka seenaati jetiin jalqabumaa itti yaadee akka fedhe haa ta'u jee obsee obsaan isa tokkicha san gallakkisne. Kaan ammoo walumaan jira qabdu kaanis isarraa booda kan yuutuuba dhuunfaa kiyya qabu kanaan baana malee. Madaaluutiif kanaan baana malee. Isa kana kan seenaati inni kun kan isaan san wajjin dalaguu irratti irraa maayidhaati. Inni kun ammoo waliigallee jira gaafa san. Kaaka'umsa ijoolleen akkamitti dandeettii kana qabdi jaayee namoonni ilaa ammaa itti ajaa'iba ta'ellee ni jira. Ijoolleen jajjabdu dandeettii diraamaa illee ni qabdi. Immoo dandeettii if dura deemuu san obsa san xiqqishuu dilas hin qaban. Waan sayyuu sirreeffatan gara fuulduratti illee hojjechuu dandeenya. Immoo erga wal dhisne booda hammeenya biraatti illee hin qabanii. Isaanis kaaka'umsa numa qabanii ammallee nageetti akkasitti isaan sanis waliin jirra. Haa ta'u garuu ogummaa keenya namayyuu yoo danda'e paartiitti ijaaramnee roga jiru namayyuu itti hafuufnuu yaadachuu qabna. Anis bara kanarratti qorumsi waan deemuuf qorumsa kana fudhadheetiin san booda gara hojii kanaatti namayyuu akka dheetii deebi'aa jeetiin karoora qaba. Sababni isaa kanuma. Nuti illee gaa jalqaba eegaluudhaaf isinuma booda kaaneetti kan eegalle jechuudha.
Isinuma booda yeroo dhiyootti waggaa tokko kana ni ga'a. Bakka akka nama duraanillee haa ta'u uumamaa sun aartiin nu keessa fedhiin aartiin illee nu keessa jiraattu. Amma immoo daran isin ijoolleen biyya teenyaatu eegaluudhaatu itti nu kakaasee gagammannee bakka biyya teenya irratti aartiin eegalamtee namoota nuti beeknuun diraamaan dalagamuu eegale jennee hawwii guddaa ture. Tanuma dhaloota duraan nu keessa jirtu wajjin walitti ta'uudhaan humna guddoo hidhattee tan haafis ta'uudhaan sadarkaa tanarra geenyee jirra. Itti aansuudhaan mee hawwiin kee fuula duratti waa'ee dhimma aartii kanarratti aartii jechuun amma fakkeenyaaf diraamaa koomediis ni dalayda, nashiidaas ni dalayda, waan garaagaraa namaa qopheessuu irrattis ni dalayda, kilippii garaagaraa illee keessatti hirmaachuu irratti ni dalayda. Ati san keessaa fedhiin tante aartii keessaa munashiida moo koomediidha moo aartistiidha moo maal ta'uu feeta hawwii kan keeme? Ani hunda. Ati nam tokko hunda akkamitti ta'uu dandeessee? Inni kun garuu gaafii ta'ee akka ka'u dhumarra ni beeka. Maaliif nam tokko dandeettii garaagaraa qaba jenne. Erga dandeettii garaagaraa qabaanne dandeettiin tiyya takka ta'uu qabdi malee hunda akkamitti ta'uu qabdi. Kun gaafii kiyya anillee niif gaafadheetti deebisaa sii godha. Maaliif seete? Gara koomediitiin waan hin barreeffadhuun qabu haasofni kiyyaa koomedii. Inni biraa nashiidaa yookaan kan hin qopheessine jira. Haalli naannoo keenya akkuma isin jiru uummata hin baratin. Faayidaa aartiidhaan beekan. Aartii jechuun dandeettii silaa jiru haala jiru sanarratti ibsa namaa godhu ifamaafuu barumsa kophaati aartiin. Kaka'umsa kophaati. Wanta akka namirraa barata. Namoonni duraan jallaatan yoo aartii san fayyadaman sagalee silaa dabarsan fayyadaman diraamaa naa ta'u nashiidaa naa ta'u waan fedhaa ta'u waan dabarsan irraa hubateeti sirraa jechuudha. Gariin ammoo waan hin sirratin hammaayita akka dalaydeeti wanni sun akka toltu taasistaa jechuudha. Sagalee kana gosoota koomediitis ni danda'a akkasumas diraamaatis ni danda'a nashiidallee ni danda'a. Hundaa'u nashiidaan taniin sagalee kiyya ifiitiyyaaf if waraabee ni danda'amu hin danda'u jee ifiitiyyaaf madaalee san booda ni danda'a jallee ni jirti nashiidaan lafa jechuudha. Gannaa gadi lakkifamne malee koomediin qiyaasa hin qabdu. Diraamaan faan numaatiinu hagal lakkifamee eegugaa bakka bakka ta'eetiin nama fakkaachuu jira malee nama tokkoon yuutuub miidhagaa tiivii bira jirus madaaluu tiivii bira jirus akkasumas lookoo kayyuu tokkos ni jira calloo shawura ni jira inumaa bakka afurmoo bakka shan kanarraan jira. Immoo diraamaan haaromsee gara fuulduratti sirreessee itti deemu taa'u madaaluu tiivii kana. Madaaluu tiivii kana xiqqishoo haalli jiru san wajjin waan waliin dandeenyeef xiqqishoof dhaabbatee jirraa jenne reefu yeroo kaasnu jechuudha. Inni sun yeroof dhaabbate malee gara fuulduraatti ni guddata. Ni guddata gara fuulduraatti. Anis gaafaan waan ammaree jiru kana xiqqishoo moggaa takka ofirraa qabe gara fuulduraatti sirreessatiin irra deebi'ee uummata kiyya biraa waan babbareedaa isaan gammachiisu isaan biraan gahaa hawwii kiyyaa jechuudha. Itti aantu eega dhimma aartii seenne egaa daqiiqaawwan lakkoofsifnee jirra gaa dhimma aartii eega seenan ta'eef nama daa'imsiftu malee ta'eef keessa nama baaftuu miti dhimmitii aartiiti. Kanarratti immaas gaa feesbuukaa irrattii fi tiiktookii irratti namoonni keenya keessattuu baay'inaan kan irratti hirmaatan namni amma jalqaba ijoolleen gizee dura silkii tachii tana bitatte bakka feesbuukaa irra naabanii jettee nama beekofaa bira geessiti jalqaba feesbuuka seenan jechuudha. Kanaaf maqaa yuutuuba keetii sun madaalutuuf hojii sun feesbuukaa fi tiiktook irra ni jira yoon jiraatin hoo maaliif dhabame? Gara tiiktookiin kun waa baay'ee irraa baratta amala gaarii sirraa argatta amala badaa sirraa argatta waa hedduu oofa tiiktookiin jechuun guddinaaf illee gaariidha yoo ati waan babbareedduu gallakkeessite si fayyada garuu waan hamaa irratti agarta tiiktookii jechuun akkuma isa waan faayidaa dafee gara nama biratti si mul'isuudhaaf inni kaka'umsa qabutti waan hamaa daddaftee irratti agartaa jechuudha. FB garuu yoo namoota silaa amalli isaanii gaarii yookiinis namootni silaa si wajjin akkasitti gruppii taatanii fayyadamtan sun namoota gaggaarii kan seentee laaltus si laalus ka aad walgootanii san nama gaarii ta'e waanuma gaarii irraa agartaa jechuudha. Inni dilas akka tiiktookii miti. Irraa hamaan garuu tiiktookii jechuudha. Tiiktook ni qaba FB ni qaba. Tiwiitar illee ni qaba. Tiwiitarri maquma kiyyaan jira. FB illee maquma kiyyaan jira. yuutuubni garuu madaaluu tiiviidha. Namoonni ana arkachuu barbaadan gaafaan gallakkise maquma kiyyaan FB jalatti gadanii lakkisanii arkan jechuudha. Asladdiin Sheek Umar jeetuma jira ni arkan jechuudha.
irra guddaa waan hamaa karaa waan nafa geessu keessaa maal seete irra guddattee xiyyeeffannaan kiyya maal seete maqaa abbaa kiyyaa kan eegudha. Sheek Umar isa jedhamu kana abbaan kiyya qara'ee ogummaa sheekummaa san fuudhee waan jiruuf amala isaa safuu isaa ilma isaa ni dhugoomsaaf irra guddaa jechuudha. Akka zaman ammaa kanatti waan hin taane si lallaaqadhu. Garuu bakka takkatti kan hin balleessa keessaa isa madaaluutii hubjuu kana keessatti dogongora tokko hin qaba. Kan hojjetee kan hin farbaa'u jechuudha. Inni kun dhalaa wajjin hin dalage diraamaa san. Dhalaa wajjin hin dalage yeroonii fi kaa'ollee suuraa dhalaa wajjin achirra kee haayee takkaa jira. Sani maali dardarummaatu na godhe ergasii ammoo araaramaa rabbii kiyya gaafachaatiin jira. Gaafasiif garmaleen dogoggoree isa garuu sirreessee fuudheetuma shari'aadhaan wajju jechuun hoggutaan immoo warrootan silaa jiraatan hiriyoota kiyya wajji waan babbareedaa takka gallakkisee uummata kiyya biraan ga'uudhaaf hawwiin qaba. Ka hoomsillee guddaan akkasa jira. Irra guddaa hojii aartii takka yoo of keessaa argatte waa baay'ee hojjetta wanti nama jalatti hafu hin jiru jechuudha. Aadaa Oromoo keessattis xiyyeeffattee tasirrii taate keessaa fudhattee tasirriin ta'in dogongora sidaa ibsitee bira kuttaa jechuudha. Karaa biraatiin haala jiru irratti keessaa haala naannoo kan keessa jiru kanarratti namoota amalan ta'an agarsiisanii jiranii isa kanarrattis gorsa tokko qabattee gallakkista. Isa kana garuu dhaqqabachuu hin dandeenya haala yerootti wajjin. Namoonni ogummaa akkasii qaban kan duraan waldinnee adda facaanii waan ta'eef hin dhaqqabannee garuu taateewwan san barreeffachaatiin deemu jira jechuudha. Gara fuulduraatti waan hawwii qabuuf isa kana gara fuulduraatti wanti barraa'ee taa'e kun ni mul'ata uummatatti waan jedhamu waan ta'eefin barreessee haa deemu jira. Garuu haa jennu malee hojii sanillee dhiiseetillee irraa hin suuta deeme malee hin dhiisne. Yuutuba kiyyarratti gallakkisuu saniin dhiise malee yuutuba warra qabu wajjin hojjechuutu hin jira ammaas. Namootni yuutuba qaba wajjin hojjechaatiin jira. Fakkeenyaaf calloo shawuu seenanii ilaaluu danda'an keessatti ni mul'ata jechuudha. Akkasitti hawwiin kiyya kana fakkaata. Daawwattoota keenya kabajamoo sagantaan keenya sagantaan teenya karaa xumuraatti dhufaa jirti. Eegamee keessummaan keenya karaa kana wajjin turres Asladdiin Sheek Umar Jaamaa dhumarratti wanni dhaamsi namaa dhaamtu yoo jiraattee fi akkasumas goolabbiidhaaf jechuudha nu goolabuu ni dandeessaa olii. Dhaamsiniin ani qabu namni hundinuu gara diinagdeetiin socho'uu qaba. Gara beekumsaatiin socho'uu qaba. Gara hundaattuu tattaaffii isaa beekumsaa fi diinagdeetiinis saffisee hojjetee biyya keenya jijjiiruu qabaan jaa dhaamsiin an qabu kanu. Egaa daawwattoota keenya warreettan YouTube chaanalii kanaaf haaraa taatan YouTube chaanalii kana subscribe godhuu akka hin daganne warreettan ammoo maatii keenya taatanii jirtan laayikii tuquu akka hin daganne. Egaa viidiyoo laaltanii bahuu miti laayikii tuquun hanqisu namatti ulfaatu laayikii tuqaa isiniin jenna hanqa sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagayaa fi fayyaa keessa turaan isiniin jaa.